ما في فردو ما في فردو ما في فردو رايكم ما في فردو ما في فردو برانكي ما منافين سدوران تجبسان دينك يريه كنت جودا سيدو تومي ريفرنس الرابو كسي حركة كنا تو حركة الرابو كسي فول بلسي قدي سي أجتايا كنا مراتي وني سأجودا الرفاتي دوغا كنا الرفاتي قالوا مو حيونو مال توديمتي إنه أكمل دي فتشو ديما كي بربادو ديما مو إسينو ما بدي إس سجرتي كوني قوتوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تفردفتو تكيا جرتو بكسين جرتنا جن هاجراتو فيديو سيني مريتو ريتشو لا فيديو دربما نبدأ جنان سعيدوني نن أريون أولو سنيفو سميان الراد أجاي جدتي سيني هم يجتشو لا مثلاً كيري نمانو التوسل مافو كيري دبتو يوكان دبتو دوغامو شاكيدا جتشو نمو نت دغاماتو مكسمتي سينيف ورابي جي كبجمتو تفردفتو تكيا إيش تلين كل فيني أنا سيدو كل في جولا سيدو كل في مالي في أكاتا سيدو نتدربما فمفتو أكاتا إني إتي دربما في مراتو تو جزات أنا ندي بتيف جوياتو كسيدو جدي يادي جولا سيدو أكا إني دربما تجالتو أكا إني تي روحي أبو في أسو أرجع ملك أنا كبيتو أكا سري كان أكا إني فمفتوني بيكا وأنا وان تبي جولا garuu ammoo namni yeroo hunda yookaan durbummaadhaa fi nama jaalatu yookaan namni yeroo hunda yookaan durbummaa san qofa laalee nama jaalatu namumti dhiisee durbummaa san qofaaf nama jaalatu waan biraati. Ansaniif viidiyoo sanillee maree kolfeellee sammuu gumaan dubbiin kan nama kolfisiisu. Namoonni gariin micayyoo waliin rafnee dhullee ni jira. Erga waliin lafini beelloo rifeensi achirratti harka Saidootitti bubuqqa'ee funduqatti siree irra ciisu sun immoo rifeensa isaati jechuudha. Rifeensa isaa Saidoon tumee micayyoo rifeensa irraa bubuqqisee akkasitti taa'ee rifeensa san fuffuffata. Rifeensa sanniinaan viidiyoo inni qaba namni keessaan na ergee ture akka viidiyoo guutuu jechuudha. Garuu ammoo viidiyoo kana yoo YouTube irra ol baasellee warri YouTube'itu waan biraa barsiisaa ta'een harka qabina fi gadi ol hin baasin jechuudha. Garuu ammoo walumaa galatti Saidoon micayyoo rifeensa irraa harka maratee tumee fuula baballeessee akka gadhiise ammoo dhibbaan dhibbatti nama biraa irraallee dhaga'ee jira. Anu ammoo viidiyoon kan argee viidiyoo rifeensi isaa isii siree gurfatannoom ka aruusaa fi aruusitti kaafamee walumaa galatti nam tokkoon seenini funduqaa rifeensi eessaa dhufee rifeensi akkanatti akkanaa tokko siree sanirra taa'a. Saidoon wata nama tokko kolfaa fi ol baasuu didee malee rifeensi akkasitti jira jechuudha harka isaa irra. Kanaaf ammoo walumaa galatti micayyoon durbummaallee haa dhabdu haa qabaattusi. Ka ayyuu itti deebina ka isii itti deebina anka Saidooti jira jechuudha. Ka Saidoo jazaan tura akka deebituuf ni beekani waa lamaaf deebitii fi tokkoffaa isatu durbummaa tan akka malee nama namummaa dhiisee bakkuma san qofa jaalata walumaa galatti jechuudha. Dhalaan takka durbummaallee akka baattu haa dhiiftusi yoo fuutee duruma itti yaaddee fuuta. Fuudhee nan duruma itti yaadee fuudha malee durummaa isiin qabaanan cina jalaafa isiisanitti fayyadamee hirreen isiisaniif isii eeybessee isii tumee isii darree isii miidhee akka isiin na jalaa baatee yookaan isii miidhu jechuudha walumaa galatti namni. Laakiin ammoo akkuma isiniin jedhe Saidoon ammoo durummaa tana waa hundaa olitti ilaalaa osoo ka argee mallaqaan itti bitamtuuti itti bitaa ture garuu ammoo wanti kun waan bitamuu miti. Kanaaf ammoos waan godhu wallaalee rabbi isin lachuu Saidoo sille rabbi sabri siyaa kennu kana caalaan ammoo wallahi guyyaa dheengaddaa sumayyaan akka malee gammaddee turte isiniin jedhee ture. Saidoon itti xiqqoo shuushuu jennaan deeguu irra eeguu wayyaa raada takkatti kanaaf taa'etti jedhanii namtettiin maraatee qullaa deemuu irra kama jiraatee badama kana wayyattee isiin xiqqoo rarrifattee
jennaan akkam nu godhaarte isaa badda guyyaa duraasiif jecha gammanne har'oo maal goone dheetuma itti yaate jechuudhaan maanu wanti kun garaa na nyaate akka malee aartee fi siinuu akka malee rifattee sumayyaanuu jechuudha. Akkuma jedhee deeguu irra eeguu wayyaa naaf jiraachuu wayyaa jechuutu garaa abbaa ijoollee isiiti garaan hin danda'u walumaa galaan isiillee jechuudha. Baay'ee rifattee anammoo kanuma hundaafuu guyyaa dheengaddaallee waa balleessan seenee akka durbummaa irraa dhabee inni tumee ari'e osoo rifeensa san hin argin rifeensa harka cite san osoo hin argin namni biraa akkana himetti fuula kanniinuun hambifnee bal'aan ija diddiimessee gadhiise naan jedhee jechuudha namni kanaa hime. Anammoo viidiyoo dhugaan dhugatti ka arge ka rifeensa saniiti jechuudha. Rifeensa akkanaa tokko achirraa fuudhee nan dafee ka'ee rifeensa takka takkaan taa'ee ulata. Kuni guutuuni maalirraa ka'ee yoo jennee tokkoffaa isiillee itti kijibuudha. Lammaffaa innillee ammoo jaalala dhugaa osoo seeraan qabaatee fi haga fedhe san qofaaf jecha jaalalti isaa sun hin baatu. Namni garii wacii irra kaayata, namni sammuun dayyuusee wacii irra kaayata. Ani yoo jiruu tiyya dhabee mallaqni kiyya kan itti baase sun naaf zeero. Abbaa kamiifuu yoo dhiirumtiin isin keessa raatte warra dhiiraateef. Waciin inni itti baase suni isiin ga'uuf isiiyyuu dhabee wacii saniif ammoo namni shari cinaa dagalee cinaa ofii dhabee namni wacii itti baase saniif naahu aaru. Garuu ammoo barumsi majjaanallee hin jiru barumsa fudhate inni jechuudha. Itti dhiqaates garuu ammoo akka isaatiif illee silaa tanaa ol jedhaa garuu ammoo hin jedhu akkuma sumayyaatiifuu akkuma saahibummaa teennaatiifuu hin jedhu. Dhugaa dubbisuu fi dhugaa dubbachuu fi saahibummaan ammoo garagaraa. Dhugaa feenaan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi saahibummaan garagaraa. Nu saahibummaa walitti qabna malee dhugaa walitti hin qabnu dhugaanii tabiraati jechuudha. Kanaaf ammoo walumaa galaanii namoota hundaafuu darsii haa ta'u jechuudha. Wanni kuni jiruun si diigamu jechuun lafumaa kaatee harma salphatti durumaa dhaabata seeraatiin gadi ijaarree karaa gadi fageeffamtee gadi ijaarree jechuudha. Sun ammoo maali micayoonni gowwoomtee dhuguma micayoonni jaalattisi Saidoo ni jaalattisi garuu ammoo isa dhabuu irratti waa hundalee itti kijibdee Saidoon ammoo durumaa durbummaa san qofa niyyatee fuudhuu argisiisa malee jechuudha. Isii jaalatee osoo fuudhee haga feete durbummaallee irraa dhabu halalaqallimmaa na sobde jedhee fa'a. Gaafatee yoo wanni walii galan jiraate walii galanii yoo walii galullee baatan suutuma karaa nagaati wal gaggeessa malee namni. Kootu ijoollee Bruusiliitti ta'ee booksiin hin oofu. Anammoo akkana na fakkaata. Anammoo akka kiyyatti ka dogongorri tokko keessa hin jirre jechuudha. Haadha manaa ofii duruman fuudhini ilaalladhu fuudhi. Shari'aalleen filadhu jedha. Shari'aan waa 3 waa 4 waa 5 bareedina isii qabeenya isii akhlaaqaa fi maalii isii waa 5 waa 4 waa 5 filadhuudha. Durbummaa qofa keessaa filatee Saidoon osoo waan tokko irraa ilaaleen ammoo isii dhabnaan ammoo tawakkalnaa isii dhabnaan booksiin itti ka'e jechuudha. Suni durumaayyuu namni akkanatti furmaata wannum arge goggodhu afaaniin yoo taate malee durumaayyuu fuudhulleen sirriidha. Ofirraa laalaa wanni shari'aan jedhuuf akka wanni akkanaa kun hin dhumneef jechuudha. Ofirraa laalaa waa 4 waa 5 laalaa. Durbummaa laalaan jenne namoonni hedduu namoonni gurguddaan namoonni tatakka heerumtee deebite faa fuudhaa turan jechuudha. Tanaan dura warra saabota namoonni gurguddaan heerumtee deebite faa fuudhan. Kana jechuun durbummaa qabdee fi maalii osoo hin ta'in namumtii fi jamaala bareedumaa fi akhlaaqa isii ilaalama malee walumaa galaan jechuudha. Onni onna durbummaan sun qofti waan gootuuf akhlaaqaa fi bareedumni isii ammoo bareedinni qullaallee waan godhu jechuudha. Kanaaf ammoo walumaa galaan rabbi nu haa sattaru numa hunda rabbi nu haa sattaru. Wallahi rabbi nu haa sattaru kun immoo maraafuu Saidoo illee rabbi haa laaffisu. Hin jedhe deengadda jechuudha. Saidoo tumee rifeensa irraa buqqisee harka irratti akkanaa tokko harka irraa buqqisee fuula balleessee gadhiisee achi taa'ee akka nama maraatee wanni ta'a jechuudha. Irrifatee dhugaa kanaan irrifatee garuu ammoo hayyuunoo maal ta'uu deemti inni akkamitti deeffachuu deema akkamitti barbaaduu deema moo isiinoo maa baddee eessa jirti. Biirraa isiniin kennu waan quba qabullee hin jiru jechuudha walumaa galaanii. Wannan immoo irra guddinni isinii himuu dhufee haga fedhellee namni waan fedhellee jaalatu baasus fuudhus ta itti baase osoo hin ta'in ta'uuf duraattu caala jiruun jechuudha. Ta isii itti baase sana baasu aruusa isiitii guyyaa tokko taphatee daansii guyyaa ofii argee hin taanee fi dhalaan maliyaanaa kasanii rakkoon qabu kasan ammoo san caalu namni barumsa guddaa fudhachuu barumsi majjaanaan jiru barumsi ammoo
kanatti itti miidhamanii barumsa irraa fudhatan kun umrii guutuuf namaaf tola. Namni ijoollee nagaa qabu, ijoollee ofii, ijoollee shamaraa qabu, intala namaatitti hin taphatu. Kanaaf ammoo Sa'iidoon kennaa inshallah darsii barumsa guddaa akka irraa fudhatee ta duraatiif ta lammaffaatiif ammoo wanni akkanaa kun akka barumsa siif ta'u ammoo abdii qabaa. Sa'iidoo kennaa rabbi siyaasa barsiisu siin jenna. Atillee hayyuu ta'enna bakka jirtutti nageenyi kiyya si haa ga'u. Yoo argiteellee viidiyoo kanallee nattillee aartee dhugaa feenaa waan nama aarsu hin dubbanne. Waan nama aarsullee hin dubbanne garuu ammoo dhugaa qofa dubbadhe jechuudhaan dhugaa qofa. Dhugaan sun ammoo yoo dhugaan ammoo durbummaa san sirraa dhabuuf si ari'ee Sa'iidoon gas dhiisee duruma filannoo balleessite duruma intala durbaa taate yookaan intala shamaraa taate isaaf jecha gowwoomtee siin jedha. Sunis illee barumsa ni ta'a. Yoo ammoo wanni biraa rakkinni biraa jiraate yookaan rakkinni biraa asirratti argee rakkinni sun ammoo inni ta'e dura itti sobuu osoo hin ta'in wal sabuu osoo hin ta'in dura ammoo wal himuudhaan waan kana beekaa yoo walitti dhufe namu guyyaa aroosoo ofiitiin funduqaa waliin ari'u. Kanumaaf jechuudha kan dhugaa dubbachuudhaaf kanuma kanatu dhagaamee na yaada rakkina malee jechuudha. Waan biraallee walitti qabaanneeti biti dhiifamallee asumaan si gaafadhaa irra deebi'ee dhiifama si gaafachuudha jechuudha walumaa galaani.